Wabon ana bure bakkeewwan adda addaa sadiitti mooraa diinaa seenuun tarkaanfii cimaa fudhachaa jiraachuu beeksise. Baha Oromiyaa magaalaa Dirree Dhawaa jalatti kan argamtu kilaasterri jaldeessaa maqaan maaliif akka jijjiirame kantiibaa magaalattii Kadir Juwaar irraa ibsa barbaannaa jedhan jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaalee Gindabaradii fi Coobbiitti humnoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa lubbuu namoota nagaa balleessuun dhagahame. Ana jaardagaa jaartee keessatti naftanyaa lafaa dhufaan fannoo ofiin jedhu qonnaan bulaa Oromoo tokko ukkaamsuun qarshii guddaa gaafachuun dhagahame. Baharargee ana baddannootti jaleewwan mootummaa naftanyaa bilchiginnaa filannoo sobaa gaggeessuuf hawaasa dararaa jiraachuu himan. Ana Haroo Saabbuu keessatti waraanni gabroonfataan mootummaa naftanyaa Fiippii dargaggoo tokko haala suufannee isaan ajjeesuun dhagahame. Gurraan dhala 26,2026 ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanqadhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turan afeerraa kooti. Wabon ana bure bakkeewwan adda addaa sadiitti mooraa diinaa seenuun tarkaanfii cimaa fudhachaa jiraachuu beeksise. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Wabon abdii sabaa ana bure bakkeewwan adda addaa sadiitti mooraa diinaa seenuun tarkaanfii cimaa fudhachaa jiraachuu ajajaan bakkichaa beeksiseera. Abdiin saba cunqurfamaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa har'a ganama barii guraan dhala 26 bara 2026 godina Iluu Abbaa Booraa aanaa buree mooraa waraanaa ganda Boondaawoo Huubii fi bakka biraa tokkotti barii barraaqaan seenuun humnoota weerartuu mootummaa naftanyaa bilchiginnaa du'aa fi madoon adabaa jiraachuu beeksise. Tarkaanfii kanaanis hanga gabaasni kun qindaa'etti mooraan sadanuu haalaan lolamaa jiraachuu himuun humnoonni weerartuu mootummaa naftanyaa bilchiginnaa hedduun du'uu fi gariin cabsanii baqachaa jiraachuu gabaasaaleen nu qaqqabanne ibsu. Injifannoon ummata Oromoof. Baha Oromiyaa magaalaa Dirree Dhawaa jalatti kan argamtu kilaasterri jaldeessaa maqaan maaliif akka jijjiirame kantiibaa magaalattii Kadir Juwaar irraa ibsa barbaannaa jedhan jiraattonni bal'ina oduutiif Jaaltunee waan qindeeffatte qabdi. Dhalattoonni Oromoo Baha Oromiyaa magaalaa Dirree Dhawaa jalatti kan argamu kilaasteriin jaldeessaa maqaan maaliif akka jijjiirame kantiibaa magaalattii Kadir Juwaar irraa ibsa barbaanna jedhan. Namoonni godinaalee Harargee lamaan irraa miidiyaa walabummaa Oromiyaaf yaada kennan akka jedhanitti lafa Oromoo maqaa jijjiiruu fi yaaliin taasifamaa jiru akkaan isaan mufachiisuu himan. Dachee Oromoo maqaan jijjiiramee afaan Oromoo mulqamee baarjan afaan Somaalee fi afaan Amaaratiin itti barreeffamutu dallanuu dubbatan. Dhimma kana irratti kantiibaan Kadir Juwaar irraa ibsa barbaanna kan jedhan namoonni yaada kennan dubbiin kun qaama tuttuqqaa mootummaa naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa fi dachee Oromoo irratti raawwataa jiru akka ta'e dubbatan. Gaafa magaalaa seenanii maqaa jijjiiranii baarjan dhaabbatu Kadir Juwaar fa'aa eessadha kan jechuun gaafatu warri yaada kennan. Wanti mootummaan naannoo Somaalee raawwataa jiru daangaa darbaa akka jirus ibsanii jiru. Magaalaa seenanii ganda guutuu buqqisanii dubartii ulfaa Naasiyaa Ziyaad lubbuu dabarsanii haqni dubartii kanaa awwaalamee hafuus yaadachiisuun dubbataa jiru. Warri uummata Oromoo bakka bu'ee magaalattii hoogganaa jirus qaama rakkoo sanaa ta'uun akkaan rifaasisaadha jedhan. Godina Shawaa Lixaa aanaalee Gindabaradii fi Coobbiitti humnoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa lubbuu namoota nagaa balleessuun dhagahame. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Godina Shawaa Lixaa aanaalee Gindabaradii fi Coobbiitti humnoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa lubbuu namoota nagaa balleessuun dhagahame. Jiraattota aanaa Gindabarad keessaa kanneen miidiyaa walabummaa Oromiyaaf yaada kennan akka jedhanitti ganda qarree Doobbii jedhamutti ilma haadha fuulduratti rasaasa itti roobsuun lubbuu baasan jechuun miira gaddaatiin miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Haati Teenash Nagaasaa jedhamtu maatii wajjin osoo galgala irbaata nyaataa jiranii waraanni mootummaa balbala isaanii irra hiriiree darbaa turuu kan dubbatan jiraattonni. Waraana mootummaa sana keessaa tokko dhaabbatee ilma ishee kan ishee bira taa'aa jiru gad waame jedhu. Haatis ilma ishee Bojaa jedhamu kana wajjin itti gadi bahuu kan dubbatan jiraattonni waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa kun
akkuma gad waameen ilma isheetiin jilbeenfadhu jennaan haati dursitee miila waraana sanaatti kuftee kadhataa akka turte ibsan. Otoo haati kun kadhattuu ofirraa haadha darbatee ilmatti dhukaasee lubbuu baasuu dubbatan. Haati kun ergasii haala ulfaataa keessa jiraachuu dhageenye. Aanaa Cobitti immoo qonnaan bulaa lubbuu baasuu jiraattonni nutti himan. Jiraattonni ganda Diggoo jedhamtu miidiyaa walabummaa Oromiyaaf yaada kennaniin nama nagaa dhugaasaa baay'ee bushii jedhamu otoo gabaa deemaa jiru. Humnoonni mootummaa lubbuu dabarsuu dubbatan. Namoonni lubbuun darbe namoota nagaa hidhata siyaasaa wayituu hin qabne ta'uu jiraattonni himaniiru. Aanaa Jaardagaa jaartee keessatti nafxanyaan lafaa dhufaa fannoo ofiin jedhu qonnaan bulaa Oromoo tokko ukkaamsuun qarshii guddaa gaafachuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Aanaa Jaardagaa jaartee keessatti nafxanyaan lafaa dhufaa fannoo ofiin jedhu qonnaan bulaa Oromoo tokko ukkaamsanii qarshii guddaa gaafachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa jaartee ganda Janjamar jedhamu keessaa gurraandhala 2026 hidhattoonni naftanyaa lafaa dhufaa maqaa faannoo jedhuun of waaman qonnaan bulaa Oromoo maqaan isaa Boonsaa Gammachuu jedhamu mana jireenya isaa dhaquun ukkaamsanii erga deemaniin booda qarshii miliyoona 1 gaafachuun dararaa jiraachuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiran. Qonnaan bulaan kun harkaa qalleessa ofiifuu jireenya harkaa gara afaanii jiraatu yoo ta'u qarshii humnaa ol gaafatame kanas kafaluu waan hin dandeenyeef maatiin isaa yaaddoo hamaa keessa jiraachuu maddeen itti dabaluun eeranii jiru. Hidhattoonni naftanyaa lafaa dhufaa faannoo ofiin jedhan kunneen deeggarsa murna mootummaa naftanyaan bilisiginnaa yeroo adda addaatti daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun kutaalee Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa keessatti meeshaa maleeyyii ilmaan Oromoo irratti duguuggaa sanyii raawwachaa kan jiran ta'uun ni beekama. Baha Oromiyaa aanaa baddannootti jaleewwan mootummaa naftanyaa bilisiginnaa filannoo sobaa geggeessuuf hawaasa dararaa jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Godina Baha Arargee aanaa baddannoo Araddaa Gooroo Adoo keessatti ergamtoonni mootummaa naftanyaa PP umurii dheeressuuf tattaaffatan guraandhala 22 bara 2026 alduree filannoo sobaa impaayiraattiin bara kana geggeessitu mijeessuuf hawaasa walga'ii baasanii haasawa sobaan gowwoomsuuf itti dhaadachaa turuu jiraattonni araddichaa dubbisnee miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Akka jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanitti jaleewwan mootummaa naftanyaa biltiginnaa nu malee paartii biraa hin filatinaa nu filadhaa nuti hooggansa jijjiiramaati. Namni qamadiin filanne farra misoomaa fi nageenyaati jechuun hawaasa walga'ii baasanii akka waan paartiin biraa jirutti doorsisaa turuun himameera. Munni gabroonfataan mootummaa naftanyaa haarawaa kun sirna bulchiinsa impaayiraatti tursiifachuuf afaaniin dimokiraasii dhaadhessaa paartiilee morkattootaa halaalatti ofirraa dhiibee filannoo qofa maqaa dhoofsisuuf filannoo sobaan uummata impaayiraatti burjaajessaa jira. Aanaa Haroo Saabbuu keessatti waraanni gabroonfataan mootummaa naftanyaa PP dargaggoo tokko haala suukanneessaan ajjeesuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Haroo Sabuu ganda Jajoo Akaakil keessatti gurraandhala 23/2026 waraanni murna maafiyaa mootummaa naftanyaa PP dargaggoo tokko yakka tokko malee maqaa dharaa ati deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti jedhu itti moggaasuun ajjeesanii gatuu jiraattonni bakkichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaaf addeessanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti dargaggoo maqaan isaa Taakkalaa Mangashaa jedhamu badii dalage osoo hin qabaanne murni badii dhiiga qulqulluu dhangalaasuu fi gara jabinaan ilmaan Oromoo ajjeesuu bartee isaaniif ta'e waraanni sirna bututaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa rasaasaan rukutanii ajjeesuu dubbatu. Ola deemaa kichutti muranii maatiitti gadda haguugan kan jedhan jiraattonni doorsisaa fi dararaan akka aanichatti dargaggoota irra gahaa jirus salphaa akka hin taane dabaluun ifoomsanii jiru. Murni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa ergamtoota dantaa mataa isaaniif qofaaf jiraatan summii jibbaa itti biifuun uummata isaaniitti akka garaa jabaatanii fi hammeenyummaa daran hamaa ta'e shaakalchiisuun golee Oromiyaa cufa keessa bobbaasee saamicha dararaa doorsisaa fi ajjechaa uummata Oromoo irratti raawwachiisaa jiraachuun haqa mul'atudha. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.